Ayyaanni faraarri nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota nagaadha. Galata Waaqayyoo nagaa kootaanis. Guyyaa har'aa marsaa arfaffaasaa eenyummaa Yesuus kan jedhuti waliin ilaalla. Hamma ammaatti hiika maqaadha kan nu ilaalaa jirru. Maqaa fi hiika maqaaleeti kan nu ilaalaa jirru jechuudha. Jalqaba irratti Yesuus jechuun maal akka ta'e ilaalleerra. Kiristoos jechuun maal akka ta'e ilaalleerra. Amaanu'eel jechuun maal akka ta'e ilaalleerra. Akkasuma ilma waaqayyoo jechuun maal akka ta'e ilaalleedha kan jirru. Ilma namaa kan jedhus maal jechuu akka ta'e ilaallee jirra. Guyyaa har'aa marsaa arfaffaa irratti gooftaa kan jedhurraa kaaneetu ilaalla jechuudha. Egaani jecha Giriikiitiin gooftaa jechuun kuriyoos jedhama. Jecha Giriikiitiin gooftaa jechuun kuriyoos jedhama. Hiikni isaa kan jiruu fi akkasumas kan ture jechuudha. Kuriyoos inni jedhamu kuni egaa macaafni qulqulluun kakuu haaraan afaan Giriikiitiinidha kan barreeffame. Kallattiidhaan kan Giriikii sanarraati yeroo argannu gooftaa jecha jedhu kana kuriyoos kan jedhudha jechuudha. Kuriyoos jechuun immoo hiikni isaa yeroo hiikamu kan jiruu fi kan ture jechuudha. Kan jiruu fi kan ture jechuun duraanis kan jiru jechuudha. Alfaa omeegaa isa jedhamu jechuudha. Alfaa jechuun durumayyuu jalqabarra kan jiru jechuudha. Omeegaa jechuun immoo isa xumuraa jechuudha. Kanaafi kuriyoos yeroo jedhu jechi Giriikii isaa maal jedheetu kaa'a? Kan jiru kan ture. Duraanis kan jiru. Akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti jalqaba sagaleetu ture, sagaleechis jalqabaa kaasee Waaqayyo bira ture, sagaleecha ofiisaatii Waaqayyo ture jedheetu waa'ee sagalee sanaatti fufee dubbata. Kan jiru jechuun asii kaasee jiraachuu kan jalqabe yookaan bara akkasiitii kaasee jiraachuu kan jalqabe otoo hin taane duruma durii kaasee kan jiru jechuudha. Duruma durii kaasee kan jiru kan ture inni jedhu kunis immoo durii kaasee kan ture jechuudha. Argitu? Kana jechuun egaa amma gooftaa jechi jedhu kuni waan adeemsa keessa fudhate miti. Yesuusii jecha gooftaa jedhamu kana yeroo itti gargaaramu keessumaati du'aa ka'uusaa booddeedha kan inni kana labse gooftaa Yesuusii. Erga du'ee du'aa ka'ee booddee wangeela Maatewos boqonnaa 28 keessatti lafarrattis waaqarrattis gooftummaan anaaf kennameera jedhe. Gooftummaan kun adeemsa keessa waan isaaf kenname otoo hin taane du'aa ka'uunsaa isaaf isa xumuraati. Yesuusii fi du'aa ka'uun isa xumuraati. Akeekanni raawwinni waan inni biyya lafaa kanarratti dhufe kana hundumaa keessatti du'aa ka'uun Yesuusii fi adeemsa hojii isaa yookiin pilaanii inni ittiin gara biyya lafaa dhufe kana keessaati isa xumuraati jechuudha. Bakka dhumarratti xumurarrattidha kan inni isaanitti hime. Kanaaf gooftaa inni jedhamu kun egaa nama namni namaan gooftaa jechuu danda'a. Moototaan gooftaa jedhaa turaniiru. Har'umallee namni nama jala hojjetu tokko gooftaa jedhee waamuu danda'a. Gooftummaan inni namoonni waliif kennaniif ittiin wal waamanii fi gooftummaan inni kan Yesuus Kiristoos kun tokko miti. Tokko miti. Gooftummaan inni kan namaayi bara amma baraattiin jiraatu. Ammuma lafa kanarra jiruttidha. Gooftummaan kan Yesuus Kiristoos garuu bara amma baraatti kan jiraatu durii kaasees immoo kan turedha. Gooftummaan namaa adeemsa keessa dhufuu dandeessi. Gooftummaan Yesuus Kiristoos garuu adeemsa keessa kan dhufe otoo hin taane duruma durii kaasee kan jiru jechuudha. Gooftummaan adeemsa keessa namaa dhufuu danda'a yaa buloota. Kana jechuun namni tokko sadarkaan isaa yoo dabalee sadarkaan isaa yoo guddate bakka sanatti namoonni isa jala hojjetan nama sana akka gooftaatti ilaaluu danda'u. Fakkeenyaaf Fariyooniin akka gooftaatti ilaalaa turaniiru. Mootota durii keessumaa mootota Roomaa mootiin Qeesaarii gooftaa kan biraan akka hin waamamnedha fedhiinsaa. Sababni isaa gooftaan isa duwwaadhaan jedhamuu qaba. Mootiin isa duwwaadhaan jedhamuu qaba. Mootonni Roomaa durii aangoo akkasiidha kan isaan qaban. Aangoon sun egaan adeemsa keessa erga isaan aangoo sana argatanii kan adeemsa keessa isaanii dhufedha malee durii kaasee kan isaanii wajjiniin jiru miti. Jechi Giriikii isaa Yesuusiin gooftaa jedhee yeroo waamu durii kaasee kan ture
Gooftummaan isaa adeemsa keessa kan dhufe otoo hin taane durumaa kaasee kan jiru jechuudha. Gooftaan eebbifamu. Egaa isa kana beekuun baay'ee nuuf bu'aa guddaa qaba, nu barbaachisa. Akka hiikaa afaan Giriikii irraa hubannutti gooftummaan Yesuusii adeemsa keessa kan dhufe otoo hin taane duruma durii kaasee kan turedha jechuudha. Jechi kuriyoos jedhu kakuu moofaa afaan Giriikiitti Waaqayyo gooftaa jechuudhaan si'a 6,814 barreeffameera. Irran isinii deebi'a ishee kana. Jechi kuriyoos jedhu kakuu moofaa afaan Giriikii keessatti Waaqayyo gooftaa jedhuun yeroo 6,814 barreeffameedha kan jiru. Inni biraan barsiisaa kan jedhu laalla. Barsiisaa yeroo jedhamu saba isaa Israa'elii fi Ormoota barsiisuudhaa fi Waaqayyo biraa kan ergame jechuudha. Barsiisaa ta'uu isaa kan agarsiisu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 2, Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 9 hanga 32tti argachuu dandeenya. Barsiisaa jedhaniidha kan isaa waamaa turan namoonni. Barsiisaa maqaa jedhu kana namoonni kan ittiin isa waamaa turanidha. Barsiisaa jechuun barsiisummaan kun immoo namni waan beekurraa nama barsiisa. Namni tokko waan beekurraa nama barsiisa. Nama waan hin beekurraa isin barsiisa malee waan hin beekurraati waan hin beeknerraa barsiisuu hin danda'u. Barsiisaa jechuun kan barate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu isan abbaa koorraa baradheedha. Ilaalaa. Yesuus eenyurraa barate? Abbaa isaarraa barate. Abbaa isaarraa. Isan abbaa koorraa baradheen dubbadha malee yaada koo mitiidha. Yesuus yaada isaa barsiisee matuu ta'eeti abbaadhaa wajjiniin tokko miti. Yaada isaa barsiisee matuu ta'e. Amma garuu Yesuus yaada eenyu barsiise? Yaada abbaa barsiise. Yihudoota warra isatti amanuu didaniini maal isaaniin jedhaa ture? Yoo anatti amanuudhaa baattanii hojii an hojjedhutti amanaa jedhe. Yoo anatti amanuudhaa baattan hojii an hojjedhutti amanaa jedhe. Abbaan warra du'an akkuma kaasee jiraachisu ilmis jiraachisuu akka danda'u. Abbaan burqaa jireenyaa akkuma ta'e ilmis immoo burqaa jireenyaa akkuma ta'e barsiisni Yesuus Kiristoos barsiisu kun barsiisa Waaqayyo Abbaati. Isa kanaafiti nama ta'ee gara biyya lafaa dhufe foon namaa uffatee kan inni gara biyya lafaa dhufee fi yaada Waaqayyoodhaa barsiisuudhaaf yaada Waaqayyoo namootatti himuudhaaf karaa dhugaan jireenyi eenyu akka ta'e ibsuudhaaf jedheeti. Akkuma karaa dhugaan jireenyi anadha, karaan gara abbaatti geessu anadha, anaan yoo ta'e malee eenyullee achi dhaquu hin danda'u jedhee akkuma barsiise barsiisaadha jechuudha. Eenyuun barsiisaa? Saba Israa'el akkasumas immoo Ormoota saba Israa'el qofa otoo hin taane Ormoota illee akka isaan barataniif isaaniin illee barsiisaa tureera jechuudha. Ji'oogiraafikaaliidhaan yookaan immoo teessuma lafaatiin Yesuus biyya Yerusaalem keessa yookaan biyya Israa'el keessa deddeebi'aa barsiisu iyyuu malee barsiisni isaa kan nama hundumaa qaqqabudha yookaan kan Ormoota kan dhala namaa hundumaa qaqqabudha malee waan ji'oogiraafikaaliidhaan biyya Israa'el biyya Yihudaa jedhamtu kana keessa naanna'ee waan barsiisee fi isaanuma sana qofaatti daangeffamee hafa jechuu miti. Inni biraanii masii kan jedhudha. Masii kan jedhu immoo kan dibamee jechuudha. Akkasumas kan abdachiifame jechuudha. Kakuu moofaa keessatti namoonni adda addaa yeroo adda addaatti hojii Waaqayyoo hojjechuudhaa fi zayitiidhaan dibamanii adda baafamaa turaniiru. Fakkeenyaaf mootota yoo ilaalle, raajota yoo ilaalle, luboota yoo ilaalle dibamaniitu hojiidhaaf adda baafamaa turaniiru. Masii jechuun kan abdachiifame Waaqayyo biraatii kan abdachiifame jechuudha. Egaanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos masii akka ta'e inni kun masiicha isa abdachiifame ta'uu hin oolu jedhaniitu barsiisa isaarraa ka'uudhaan waan inni godhurraa ka'uudhaan namoonni gaafachaa turaniiru. Kun tariitii isa abdachiifame masiicha ta'uu hin oolu
Dubartittiin Samaariyaallee kun dhuguma masiicha ta'uu hin oolu jechuudhaanitti dubbatte. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. Kana caalaa ittiin fufuu ayyaanni isiniif haa baay'atu. Yeroo biraa asumaa kaaneetu itti fufnaa. Adaraa keessan namoonni viidiyoon kun isin bira ga'u sheer walii godhaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barachuun baay'ee waan barbaachisaadha waan ta'eef hiriyoota keessan biraan ga'aatii akka isaan baratan taasisaan isiniin jedha. Eebbifamaa ayyaanni isiniif haa baay'atu. Yeroo biraa walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa.